Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Garuu baadhee harree kutaa 12 yookaan 13 waan akkasii ta'a. Kutaa 11 darbee boqonnaa 1, boqonnaa 2, boqonnaa 3, boqonnaa 4 amma lakkoofsa gara 12tti wal wajjin ilaalleerra. Kutaa 11 yookaan 12ni ana bira kan jiru kutaa 12dha. Tarii guyyaan itti dagadhee jiraate hin beeku 12, 13 ta'uu danda'a. Egaa boqonnaa 4 har'aa amma tokkorraa gara xumuruu geessuun yaala. Garuu immoo yeroo darbee waan tokko si yaadachiisuun barbaada. Boqonnaa 4 lakkoofsa jalqabaatii kaasee xiqqoo ishee gadi buuteen achii booddee waan har'a waliin ilaallu immoo itti daballee ilaallaa jechuudha. Lakkoofsa tokkumaa kaaseen dubbisa maqaa Yesuusiin amma lakkoofsa 8tti akkas jedhan. Kana irratti waa'ee Abrahaam abbaa sanyii keenyaa maal jenna ree? Waaqayyo duratti maal argate? Abrahaam waan hojjeteen qajeelummaan utuu lakkaa'ameeraaf ta'e Waaqayyo duratti yoo ta'uudhaa baate iyyuu kan ittiin of jaju hin qabaata ture. Waaqayyo duratti yoo ta'uudhaa baate iyyuu. Caaffanni qulqullaa'aan waa'ee isaa maal jedha ree? Abrahaam Waaqayyoon amanate, kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef jedha. Beenyaan nama hojjeteef baafamu gatii argachuun isaaf ta'utti lakkaa'ama malee akka kennaa tolaatti hin lakkaa'amu. Namni akka seerri abboomutti hin hojjenne garuu Waaqayyo irraa fagaachuusaa beekee Waaqayyo isa qajeelaa nama godhutti yoo amane amantiin isaa qajeelummaatti hin lakkaa'amaaf. Namni waan seerichi abboomu utuman hojjetin Waaqayyo qajeelummaa lakkaa'uuf gammachuu akka qabu Daawit dubbateera. Warri seerarra daddarbuun isaaniif dhiifameef, warri cubbuun isaanii akka deebi'een argamne godhameef haa gammadan. Namni gooftichi cubbuu isaatti hin lakkoofne haa gammadu jedhe Daawittu jedhe jechuudha kana. Egaa kutaa darbe keessatti akkuma ilaalle maaliifitu waa'ee Abrahaamiin kaasee jalqabaa kan jedhu kutaa kana keessatti maqaa nama lama argineerra. Tokko Abrahaamidha, inni kan biraan immoo Daawitidha. Namoonni kun lamaan isaanii ijoollee Israa'el keessatti seenaa gurguddaa qabu jennee fudhanneerra. Abrahaamiin yeroo laallu qomoomtii Ibroota jedhamu iyyuu Abrahaam keessaa kan dhufeedha. Hidda Abrahaam, sanyii Abrahaamiin Waaqayyo laayinii godhee filatee eebbisuu waan barbaadeef isa keessaan immoo har'a yoo bira geenyan ilaalla neeshaniin eebbisuu barbaada, biyyootan eebbisuu barbaada, saba garaagaraan eebbisuu barbaada Waaqayyo waan jedheefi ijoolleen Israa'el Abrahaamiin akka moodeliitti fudhatu, akka fakkeenya gaariitti fudhatu Abrahaamiin. Fakkeenya gaariitu hin taane abbaa amantii keenyaa ta'anii waa yaadanii fi karaa Abrahaamiin hordofu waan ta'eef isa jalqabaa namni seera eeguudhaan akka hin fayyine maaliifan abbaa makee sanarraa hin jalqabu jedheetu waa'ee Abrahaam irraa jalqaba suma jalqabu jechuudha. Yihuudoonni nuun ijoollee Abrahaamidha ofiin jedhu waan ta'eef. Kanaaf egaa fayyinumti bara kakuu moofaayyuu hojiidhaan hin turre kan jedhu isaaniin amansiisuudhaaf kan inni fayyadamu namni jalqabaa Abrahaamiin yeroo ta'u agarraa jechuudha. Abrahaam akkamitti fayye kan jedhuuf deebii laata akkuma yeroo darbe barachaa turre jechuudha. Abrahaam humtiyyuu akkamitti fayye kan jedhu gaafa barannu Abrahaam in amane kun immoo Waaqayyo immoo qajeelummaatti lakkaa'eefi malee baruma Abrahaam yoo hojiidhaan fayyuun hin turre kan jedhu Waaqayyo karaa fayyinaa lama hin qabu, Waaqayyo istiraateejii fayyinaa lama hin qabu. Duris amantii maan fayyisaa ture, ammas amantiidhumaan fayyisa kan jedhu bakka inni itti konfiinsi godhe akka inni ta'e baranneerra. Egaa Yaaqoob boqonnaa 2 fi Roomee boqonnaa 4 wal bira qabnee ilaaluu yaalleerra. Yaaqoob boqonnaa 2 waa'ee hojii xiyyeeffata yookaan immoo boqonnaa 22 irratti wanta ta'e xiyyeeffata. Abrahaam amantiinsaaf hojiinsaa wal gargaaraa turan malee amantii duwwaa mitii kan jedhutu xiyyeeffate Yaaqoob boqonnaa 2. Roomeen boqonnaa 4 immoo amantii duwwaadhaan akka inni qajeelummaa argate dubbata waan ta'eef jarri kun lamaan wal faallessuu kan jedhu kaafnee ilaalleetu lakkii wal hin faallessanii. Phaawulos waa'ee amantii barsiisee Yaaqoob immoo gosa amantii barsiisee kan jedhu ilaalle jechuudha. Yaaqoob gosa amantii barsiise, amantii du'aa fi amantii jireenya qabu, saving faith and the dead faith warra jennutu iddoo lamatti qoodee barsiise Yaaqoob. Phaawulos immoo amantiidhaan fayyuun akka danda'amu barsiise jeneraaliidha kan Phaawulos. Kan Yaaqoob immoo spesifikiidha. Amantiin kun immoo walii lama adda baafadhaa. Amantiidhuma ta'e amantii du'aan jira, amantiidhuma ta'e amantiin fayyisu immoo jira kan jedhu kaasee jechuudha.
Kanaaf sentariin teoloojii Yaaqoob maal inni jennee amantiin beekumsa akka hin taane beekumsa akka hin taane waa'ee Yesuusiin beekuu waa'ee jireenya bara baraa beekuu deebi'ee dhufuu Yesuusiin beekuu miti beekuu taanaan seexanniyyuu bareechee beeka nu caalaa beeka maaliif jennaan waaqarra ture waan ta'eef ulfina Waaqayyoo ijaa ijatti argeera baraabarummaa Waaqayyoo sirriitti beeka Waaqayyo ammam guddaa akka ta'e ergamoonni isaa akkam akka baay'atan ammam sodaachisaa akka ta'e nu caalaa beeka seexannitu beekuu nama fayyisa ta'eeti kanaaf iyyuu maal gochuu qabna ree beekuu irraatii gara experience gochuutti darbuu qabna amantiin waa'ee experience gochuuti waa'ee qabatamaatti jiraachuuti waa'ee minyeeffatanii arguuti malee waa'ee beekumsaa miti kan jedhu teoloojii Yaaqoobiin kaafneerraa jechuudha. Egaa kan ittiin of jajuun qabaata ture waaqa duratti yoo ta'uu baate iyyuu kan jedhu sun utuma seera inni yoo waaqayyoon duratti of jajuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif Waaqayyoo ergamoota isaa warra cubbuu hin qabne iyyuu isaan irratti iyyuu balleessaa argataa jedha macaafa qulqulluu waan ta'eef sadarkaan qulqullummaa Waaqayyoo utuma seera inni waan Waaqayyoo jedhu hundumaa gochuu dandeenya ta'e yoo of jajuu hin dandeenyu boost gochuu hin dandeenyu qulqullummaa Waaqayyoo sanarra darba performaansii keenya irra darba of eeggannaa keenya irra darba qulqullummaa keenya irra darba beekumsa keenya irra darba waan ta'eef Waaqayyoo duratti yoo ta'uudhaa baate iyyuu inni jedhu suni kana nutti agarsiisaa jenneerraa waa'ee namaa lakkaa'amuugaa waan baay'ee kaafne isaaniin keessa lixuun barbaadu waa'ee teenisii fudhadhee fakkeenya itti dubbadhe yoomiyyuu irraanfattan jedhee yaada teenisii namni taphatu gaafa nama lama ta'anii teenisii taphatanii abbaan tokko addanaa gaafa saatu gaafa dhabutu namicha isa kanaaf immoo addanaa lakkaa'ama namichi addanaa kuni kan qabxiin isaaf lakkaa'amu waan tokko iyyuu godhee miti teenisii rukutee gashee miti rukutee yeroo gashu qabxiin lakkaa'amaaf garuu an paartii isa kamiin dubbachaa jira paartii isa gaafa namichi dogoggoru qabxiin isa kanaaf lakkaa'amuun dubbachaa jira namichi dhaabbatu kun dhaabbataama jira isheetti rukuta raakeetiitti illee baatee hin jiru kontiroolii gochaa hin jiru dhaabbataa jira namichi inni gamaa waan dogoggoreef garuu sila qabxiin isaa lama ture yoo ta'e sadii ta'a gaafa inni garasii dogoggoru jechuudha lakkaa'amuun jedhamu kunis akkasiiti waan waa godheef miti kan naa lakkaa'amu sababa Yesuus Kiristoos achi gatii cubbuu kootii fudhateef fannoo irratti na adabameefitu addanaa qajeelummaan akkaawuntii koo irratti lakkaa'ama malee waan an tsoomeef miti waan an horii koo waldaaf laadheef miti waan an jajjabaadheef miti waan an rakkataa gargaareef miti waan an nama gaarii ta'eefis miti waan amalli koo gaarii ta'eefis miti gaafa Yesuus fannoo irratti ol ba'eetu qaxxitaa akkaawuntii koo irratti qajeelummaan Waaqayyoo kanumti Waaqayyoo kan koo irra naa gale naa lakkaa'ame isadha waa'een namaa lakkaa'amu waa'een jireenya bara baraa argachuu kan jedhu kaafneetu substitutionary atonement kan jedhu bakka bu'ummaa araara gochuudhaaf yeroo Waaqayyoo waa bakka buusu jechuudha bakka koo Yesuus Kiristoosiin bakka buuse cubbuu koo hundumaa Yesuus Kiristoos irratti lakkaa'e qajeelummaa Yesuusiin immoo guutummaatti yeroo naa lakkaa'u namaa lakkaa'amuun jedhamu hojii koo malee performaansii koo malee cimina koo malee of eeggachuu koo malee qajeelummaan already tola naa lakkaa'amee jira ani qajeelaadha hojii koo malee ani qajeelaadha of eeggannaa koo malee ani qajeelaadha performaansii koo malee kun immoo hojii araarsuu Waaqayyooti malee gocha namaa miti kennaa tolaati waa'een ayyaana Waaqayyoo jennee barachaa kan turreef isa kanadhaa kan jedhu kaasne isa kanarra baay'ee turuu hin barbaadu kanaaf egaa kutaan kun amma fayyina akka miindaatti utuu hin taane akka kennaatti barsiisaa jechuudha lakkoofsa afurarraati beenyaan yookaan damoozi mindaan nama hojjete tokkoof kaffalamu kennaa ta'uu hin danda'u ji'a tokko guutuu deddeebinee waajjira ta'e tokko hojjennee gaafa mindaan nuu kennamu kennaa miti hojjennee arganne mindaadha fayyinni mindaa miti beenyaa miti fayyinni waan nuu malu miti beenyaa jechuun waan nuu malu fakkeenyaaf beenyaan kun qaxxixaa afaan oromoonsaa tarii afaanota biraadhaan hin ilaalle yoon ta'e iyyuu fakkeenyaaf ammatu mana kanarraa ibsaan dhufee bahe yookaan immoo mootummaan utuu mana kana hojii misooma hawaasummaaf utuu ka'ee barbaadeetu beenyaa nuu kaffala maaliif nuu mala kan keenyadha waan ta'eef mirga keenyadha mana kana nuu gammatee miliyoona 100 moo 150 moo kan jedhu akkaawuntii waldaa keenya irra gashee mana kana fudhata hojii hawaasaaf itti fayyadamuu danda'a addaraasha galma bulchiinsa magaalaa godha yoo jedhe yookaan lafa nuu kenna yookaan birii nuu kenna beenyaa jechuun kanadha kaasaa jechuudha kaasaa miti fayyinni beenyaa miti fayyinni jireenyi nuun arganne kun waan nuu malu miti kennaa tolaatii kan jedhu beenyaaf kennaan garaagara kan jedhutu lakkoofsa afurarraa beenyaan nama hojjeteef baafamu gatii argachuun isaaf ta'uudha waan inni deserve godhuudha malee kennaa ta'e lakkaa'amuu hin danda'u fayyinni keenya garuu waan nuun deserve goonu miti waan nuu malu miti kennaadhuma tolaati Waaqayyo abbaan nama malleefiif yeroo inni kennaa isaan malle laatuuf
undeserved merit, undeserved favor isa jedhamu kennaa nama ammalle fuula namaa ifuu nama fuulli ifamuu fi hin malleef yeroo fuul ifamuuf nama kennaan hin malleef nama adabi maluuf yeroo kennaan badhaasi kennamu inni kun ayyaana isa jennuudha. Ayyaanni waa'ee kanaatii kan jedhu lakkoofsa 4 irraa kan argina. Utuman hojjetin kan jedhu argina jechuudha. Tuma nu hin malin, tuma nu hin deserve hin godhin, tuma nu hin hojjetin. Namni akkasii kun makarios, blessed, eebbifamaadha. Yetabaarrakee ነው, እድለኛ ነው dhiiga jedhu of keessaa qaba. Beatitude, blessed, makarios. Namni akkasii kun nama carra qabeessadha. Namni akkasii kun namni akka keenyaa kun nama ayyaanomeedha. Nama carraa guddaa qabudha. Maaliif jennaan nama firdiin itti faradamee ajjeefamuuf barbaadamaa jiru qaamumtis ajjeesuuf barbaadaa jiru badhaasa guddaa yeroo laatuufi kun beatitude, makarios, ayyaanomuudha, carroomuudha. Kennaa guddaa akkasii, badhaasa guddaa akkasii Waaqayyo irraa fudhachuuni. Kanaaf waa'ee fayyina keenyaa yeroo yaannu carra qabeeyyii ta'uu keenya, eebbifamoo ta'uu keenya. Boleessa obboleettii koo ani waan tokko isiniin jechuu barbaadan. Yeroo tokko waan xixinnoo laallee nama iddila bisiidhanii, nama carraa hin qabneedhanii. Hojiin naan milkaa'u, baradhee naan milkaa'u, kana godhee naan milkaa'u, wanti koo hundumtuu sakaallaan dhabu, wanti koo hundumtuu takaalamaadha, carraan koo hidhamaadha. Yeroo kiristaanonni jedhan yeroo baay'ee hin dhaga'ama iddoo tokkotti. Garuu waa'ee keenyaaf dhugaan macaafa qulqulluu irratti barreeffamee jiru we are blessed, beatitude, makarios, iddilanyochi nan maaliif jennaan macaafa qulqulluutu akkas jedha. Daawiti warri seerarra daddarbuun isaaniif dhiifame namni cubbuun hojjenne minim namni cubbuun itti lakkaa'amne inni kan eebbifameedha, inni kan carroomeedha. Namni gooftichi cubbuu isaatti lakkoofne inni cubbuunsaa deebi'ee akka hin yaadatamne godhameef namni tuu dadhabuu Waaqayyo isa jaallatu, namni tuu kufuu Waaqayyo isa barbaadu, namni tuu cubbuu hojjetu Waaqayyo araara daddabalee laatuuf, namni tuu inni badee jiru tuu du'uu qabu Waaqayyo badhaasu kun ilma isaa erguuf kun waaw nama eebbifamaadha, nama carra qabeessadha. Kiristiyaanni iddila bisii miti. Kiristiyaanni nama carraan itti cufame, nama karaa ba'u hin qabne, nama wanti isaa hundumtuu cufame miti. Wanti xinnoo harka keessan irraa milkaa'uu dideen, biizinasii milkaa'uu dideen, wanti xinnoo milkaa'uu dideen, ani carraan koo gadheedha hin jedhina. Carraan keenya baay'ee gaarii akka ta'e utuu dadhabnuutu cubbuu hojjennu Waaqayyo mootummaa isaa yeroo nu badhaase, ilma isaa nu badhaase, jireenya kana yeroo nu badhaasetu carraasa guddaa arganne. Already nuun carra qabeeyyiidha. We are so lucky. Carra qabeeyyiidha nuun. Maaliif jennaan nama irra daddarbaan isaa dhiifameef. Ani nama irra daddarbaan isaa dhiifameefidha. Ani nama cubbuunsaa deebi'ee akka hin argamne godhameefidha. Ani nama gooftichi cubbuu irratti hin lakkoofnedha. Ani nama murtiin du'aatti murtoofnaan qaamni natti murteesse dhiisee badhaasa naa qopheessedha. Ani nama eebbifamaadha, ani nama carroomaadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Mena duukaa jedhame kana ani nama carroomaadha jedhame. Ani nama eebbifamaadha jedhame. Haleluuyaa. Me jecha kana duukaa jedhamayyuu ani nama seerarra daddarbuun isaa dhiifameedha jedha. Ani nama cubbuunsaa deebi'ee akka hin argamneef godhameedha jedha. Ani nama gooftichi cubbuutti hin lakkoofneedha jedha. Waaw, Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Mee waa'ee kana harka keessa walitti rukutaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Haleluuyaa. Makarios, blessed, beatitude. Jecha baay'eedhaan ibsa. Afaan Oromoonsaa gammachuu qabaa'edha. Afaanonni biraan garuu eebbifamoodha, carra qabeeyyiidha kan jedhudha. Egaa dheengadda kana irratti dhaabne sakaaniin yoon dubbadhe yeroo keenya nu jalaa fixa waan ta'eef waa'ee dhagna qabaati lakkoofsa gara gadiirraa jalqabee kan jiru lakkoofsa 9 irraa jalqabee kan jiru waa'ee dhagna qabaa waa tokko tuttuqnee dhaabne waan ta'eef isaan itti fufuu barbaada jechuudha har'a. Sagalee kaafnee amma lakkoofsa 12tti mee dubbifanna. Nuyi amantiin Abrahaamiif qajeelummaatti lakkaa'ame jennoo gammachuun kun warruma dhagna qabatan duwwaadhaaf moo yookiis warra dhagna hin qabatiniifis in taare? Egaa attamitti lakkaa'ameef sila in lakkaa'ameef sa jedhu amansiise. Amma immoo indeet kan jedhutti galee jechuudha. Akkamitti lakkaa'ameef sa jedhu immoo dhagaa inni haa ilaallu, xinnoo isheetti siqnee haa ilaallu. Egaa attamitti lakkaa'ameef
qajeelummaan Abrahaamiif amantiidhaan lakkaa'ameeraaf jennoo akkamitti lakkaa'ameef erga inni dhagna qabate moo yookiis utuu inni dhagna hin qabatin lakkaa'ameef? Erga inni dhagna qabate miti. Deebii gabaabaa. Erga inni dhagna qabate miti. Utuu inni dhagna hin qabatin lakkaa'ameef malee. Abrahaam utuu dhagna hin qabatin qajeelummaa amantiidhaan argatee isa argate kana cimsuudhaafis dhagna qabaa akka milikkitaatti fudhate. Karaa kanaan warra utuu dhagna hin qabatin amanan hundumaaf qajeelummaan akka lakkaa'amuuf abbaa isaanii ta'e. Inni warra dhagna hin qabatiniifis abbaa ta'eera. Isaan keessaayyuu warra dhagna qabaa duwwaa utuu hin ta'in warra karaa amantii isaa abbaan keenya Abrahaam utuu dhagna hin qabatin irra adeeme irra faana isaa duukaa bu'aniifis abbaa ta'ee jedha. Tarmii isin akkas hubattan hin barbaadu kutaa kana keessaa dhagna qabaa kan jedhudha. Waa'een dhagna qabaa gaafa dubbatamu waa'ee dhagna qabaa duwwaa miti kutaa kana keessatti jechuudha. Dhagna qabaan bara kakuu moofaa keessa seerota Musee turan hundumaa bakka bu'ee dhiyaatee jira. Kontekstii kutaa kanaatiin jechuudha. Waa'ee dhagna isa fiizikaali dhagna qabachuu duwwaatu hin taane dhagna qabaa gaafa jedhu seera dhagna qabaa gaafa jedhu seera Musee jechuusaati dimshaashumatti dhagna qabaan achi keessaa boolde ta'ee kan mul'atu yoo ta'e iyyuu seera Museen bara kakuu moofaa keessatti kenne isa warra 613 olitti tilmaamaman sana hundumaa bakka bu'ee dhaabbata malee waa'ee dhagna qabachuu duwwaa miti. Kanaaf egaa seera uumamaatti nu deebisa kutaa kana gaafa laallu seera uumamaa boqonnaa 15 fi seera uumamaa boqonnaa 17 akka nuun qayyabannuuf gara sanatti nu qajeelcha jechuudha. Phaawulos yeroo kutaa kana barreessu seera uumamaa boqonnaa 15 irratti maaltu ta'e boqonnaa 17 irratti immoo maaltu ta'e kan jedhu gaafa ilaaltanii Abrahaam kan qajeelummaan isaaf lakkaa'ame yeroo maal ta'eedha. Abrahaamiif qajeelummaan amantii duwwaadhaan lakkaa'ameerra jenneerra kanarratti walii galleerra namni akkasii immoo nama eebbifamaadha kan jedhu irratti walii galleerra garuu yeroo maal ta'e yoom yeroo maal ta'e akkamitti kan jedhuuf boqonnaa 15 fi boqonnaa 17 seera uumamaa xuruutti ilaala kan jedhutu gara sanattitu daayireekt nu godha jechuudha. Boqonnaa 15 mata duree masarattanii gaafa ilaaltan maal jedha Waaqayyo kakuudhaan Abrahaamiin abdachiisuusaa kan jedhu argitu. Kakichi boqonnaa 15 irratti Abrahaamiif kakatame. Boqonnaa 17 mudhatanii gaafa ilaaltan mata duree masaa Baayibilii keessan irraati milikkinni kakuu dhagna qabaan kennamuu isaa. Milikkinni kakuu maaliin kennamuu isaa? Dhagna qabaadhaan kennamuu isaa. Kakuun eessatti kenname? Boqonnaa 15 irratti kenname. 17 irratti immoo maaltu ta'e? Milikkita isaa kenname. Maaliin immoo kenname? Dhagna qabaadhaan kenname. Warra kana xuruutti hubachuu qabna. Roomii boqonnaa 4 sagalee 13 xuruutti hubachuudhaaf jechuudha. Amma gaa boqonnaa 15 irratti maaltu ta'ee kan jedhu gaafa ilaallu gara lakkoofsa jalqabaarraa kun erga ta'e booddee jedha. Kun erga ta'e booddee kan jedhu sun boqonnaa 14 irratti mootota 5 wajjin Abrahaam akka inni wal lolaa ture hubannee isaaniinis akka inni moo'e dubbanneerra kun erga ta'e booddee yookaan mootummaa 5 wajjin erga Abrahaam wal lolee booddee Waaqayyo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufee yaa Abrahaam hin sodaatin. Maaliif hin sodaatin jedha Waaqayyo kaleessa mootota 5 lolee dhufe waan ta'eef deebi'anii immoo na balleessu jettee maal hin godhin hin sodaatin. Ani gaachana keeti. Sababni ati hin sodaanneef immoo mootonni sun 5 si balleessuu hin danda'an dhufanii anatu gaachana keeti. Gatiin kee baay'ee guddaan ta'aadha afaan Oromoo isaarraa. Afaan biraarraa garuu anuma ta'a gatiin kee. Gatiin kee inni guddaan ana ta'a. I am your very great reward. Gatii keessa guddaadha anumatu ofii kooti gatii keessa guddaadha. Waan gurguddaa sadii hin sodaatini. Sababni isaa immoo anatu gaachana keeti. Gatiin kee immoo anumadha. Gatiin kee inni guddaan immoo ana ta'a jedhee itti fufeetu Abrahaam garuu yaa Waaqayyo gooftaa utuu an dhala dhabee jiru maal naaf kennuuf jirta? Ana waanti hin qabu. An ilman gafaa cimaa nama narraa lolee deebisu illee hin qabu. Yoo hunduu illee nama mana kootti fufsiisu hin qabu. Maal naaf gochuu jirtaa jennaan namni mana koo dhaalus Eliyaazaar nama Damaasqoo kanaa jedhe. Abrahaam ammas kunoo ati dhala naaf hin laanne hojjetaa mana kootiin na dhaaluuf jiraa jedhe. Maaliif waa'ee dhaalaa isaa namichi kun sodaa keessa jira waan ta'eef kaleessa mootota 5 rukutee amma sodaa du'aa jala jira waan ta'eef jarri kun nan dhiisan natti deebi'anii na ajjeesu amma yoo hunduu illee mana koo kan dhaalu ani ilma hin qabu. Amma yoo Waaqayyo wajjin muggutii keessa jira jechuudha. Achii booddee yommus dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhufee namichi kun sin dhaalu
ilma ofii keetii dhalchitu si dhaalaa jedheen. Abraamiin alatti gabbaasee gara bantiiwwan waaqaa ol ilaale. Urjootas yoo lakkaa'uu dandeesse lakkaa'ii jedheen. Kana booddee immoo sanyiin kees akkasuma hin ta'a. Lakkoofsa 6 jira gaannoon sila barachaa jirru kun. Abrahaam Waaqayyotti amane. Maal amane Abrahaam? Waaqayyotti amane. Abrahaam Waaqayyotti amane. Inni immoo qajeelummaatti lakkaa'ameef. Amma Abrahaam maaliif abbaa amantii keenyaa ta'e? Namoota baay'eetu macaafarraa amanee jedhee gaafa ilaalanii tokkoffaa haala hin amanamne keessatti amanate. Boqonnaa 4:13 booddee kan jiru booddeen ilaalla. Inni umuriin haadha manaa isaatii deemuudhaan illee isa ilaalellee amantiitti hin laafne, amantiitti hin dadhabneedha. Haala inni keessa taa'ee amanatetu gara ofiisaa gaafa ilaalu umuriin isaa baay'ee deemeera. Gara haadha manaa gaafa ilaalu umurii ishee baay'ee deemeera. Saayinsiidhaan kan hin deeggaramne, kan hin yaadamneedha. Gara mana isaa gaafa ilaalu, gara naannoo isaa gaafa ilaalu mootota diina ta'an 5 marfamee jira. Inni kun liqimsuu barbaada, inni gamaa liqimsuu barbaada. Mootonni 5 gamtoomanii abbaa warraa tokkicha loluudhaaf gaafa ka'an ta'a yaada. Moototadha, nama dhuunfaa miti. Mootii 5 fakkeenyaaf Sudaan, Eertiriyaa, Gibsi, warri naannoo kana jiran Keeniyaan, Jibuutiin, biyyoonni kun 5 abbaa warraa biyya Itoophiyaa keessa jiru tokko loluudhaaf, nama tokko loluudhaaf hammatuu ka'anii dhufanii kun amma abdii namaa laatu. Kun amma amantii namaa kan raasu, hafuura namaa kan dadhabsiisudha. Utuu isaan hin dhufin kan nama ajjeesudha. Sodaan isaayyuu, dhaga'uun isaayyuu kan namatti ulfaatudha. Biyya tokko iyyuu hin sodaachisa biyyi 5 abbaa warraa tokko miti. Namichi kun kanaan marfamee taa'ee yaadee sodaannaan hin sodaatini, ani gaachana keeti, gatiin kee immoo guddaan anuma ta'a jennaan. Ani ilmallee hin qabu, duubi koo beekamaadha, dhumaadha. Garuu manuma koo nama dhalu ilma naala, waa'een duukooti dhumaadha. Mootota 5tu kaleessa loleen dhufe waan ta'eef. Gaafa inni jedhu kana keessa dhaabbatee sababii Waaqayyo ani gaachana keeti ittiin jedhe duwwaa fi Abrahaam hin amane. Maal amane beektu? Biyyoota 5 nammoo waa'ee amane Abrahaam. Qophaa isaa dhaabbatee maal amane beektu? Waggaan koo 100 ga'uu jala ga'eera garuu nama mana koo dhalu nan argadha. Sanyiin koo akka urjoota waaqaa dhuguma hin baay'ata. Sanyiin koo akka biyyoo lafaa, akka cirracha lafaa dhuguma hin baay'ataa jedhee amane. Maaliif jennaan Waaqayyo dubbate waan ta'eef. Waaqayyotu ani gaachana keeti, gatiin kee moo anumadha. Hin sodaatinii Waaqayyootiin ani urjii waaqaa caalaa baay'achuu nan danda'a. Dubbii tokkicha afaan Waaqayyoo keessaa baatee ani cirracha galaanaa caalaa baay'achuu nan danda'a. Dubbii tokkicha afaan Waaqayyoo keessaa baatee ani mootota naannoo koo jiran 5 mo'achuu nan danda'a jedhee gaafa namanu. Isa kanatu Abrahaamiif qajeelummaatti lakkaa'ameef jedheetu waa'een amantiin waan hin danda'amne amanachuudha. Amantiin waan sammuu namaatiin, sammuu naachuraalii kanaan waan hin yaadamne amanuudha. Biroota boqonnaa 11 akkuma dubbatu waan hin argine akka waan arganitti lakkaa'uudha. Waan hin ta'a waan in ta'a jedhanii abdatan immoo amantiidhaan sagala fuulduraatti ta'u cabbaxuudha. Kaleessa waan argin kaleessa gara duubaatti amanuudha. Gara fuulduraatti immoo waan abdatan immoo akka waan fudhatanii harka ofii keessa jirutti lakkaa'uudha kan jedhu dizaayinerii, pilaanerii abbaa amantii keenya kanaaf ta'e jedheetu amma gaa Waaqayyo kakuu gaafa inni galuuf agarraa gaafa iddoo kanatti waa'ee kakuu fi waa'ee milikkita kakuu sanatti agarsiisuudhaaf annaqe. Gassixanii gaafa laaltanii maal jedhaa kan isin dhibu Abrahaami maalittan beeku akkati sanyii koo akka cirracha galaanaa baay'if akka takka urjii waaqarraa baay'if akkamittan ejjitannyaa ta'uu danda'a. Maalittan beeku gaafa inni jedhu argitu. Gaafa sana Waaqayyo maal godhee? Gaafa sana Waaqayyo maal barbaadaa irratti dhuma biraa? Kakuu barbaadaa irraa jechuudha. Waaqayyo maal laa godhatu sana naa kakadhu akka maal godhu? Mootonnaan tokkooti akka isaan nan dhaalle, manni koo orma akka hin dhaalle, dulluma keessa akka ijoollee godhadhu, akka urjii waaqaa akka hin baay'atu, akka cirracha galaanaa akka hin baay'atu, maali nan argitannaa taanaan naa kakadhu. Kakachuu nama maalii barbaachisa jechuudha? Waaqayyo kan inni kakatuu fi ofii isaatii waan of shakkuuf utuu hin taane nuun waan isa shakkinuuf nuun argitannaa akka taanuuf kakata Waaqayyo. Waaqayyo waaqa hin sobne, Waaqayyo waaqa akka namaa dubbatee duban deemne, Waaqayyo hin sossoo'uudhaan dhaabamee jira. Waaqayyo kakachuu isaa barbaachisa. Utuu kakatanii dhugaa dubbata Waaqayyo. Utuu kakatanii waan hin jenneen godha Waaqayyo. Garuu maaliif kakata kan jedhu deebii macaafarraa argannuuni
Abrahaam tu maalinan beekuu danda'a. Lakkoofsa 8 irraa akka jedha. Abrahaam garuu yaa Waaqayyo gooftaa ani biyyicha dhaalaa koo godhachuuf akka hin jiru maalinan beeka. Akkamitti nan bitan nyaata danda'a. Jennaani amma gaa boqonnaan 13 boqonnaa maaliitiin jedhe Waaqayyo kakuudhaan Abrahaamin abdachiisuudha waan ta'eef boqonnaatti Waaqayyo kakuu galuudha waan ta'eef Waaqayyo siin kakadha kan jedhutu jalqabee tura mamoo siin kakadha maal akka godhu waan hin jedhan kan si raawwatu kakuudhaan sii cimsa kan jedhu argitu. Kakuu kana maal godhee cimsee akkamitti kakatee waaquma irra taa'e dhugaa Waaqayyo akka hin jenne inni Waaqayyo waan ittiin kakate godhu. Namoonni kan isarra caaluun kakatu jedhamu kan qulqulluun Roomaa irratti gaafa bira geenyu ni ilaalla. Namoonni kan isaan irra caaluun kakatu. Fakkeenyaaf duwwaasii kakachuu jedhee dhugaa Waaqayyo ni jedha. Waaqayyo narra caala waan ta'eef yoo waan kana didee Waaqayyo naa gaafatu ni jedha jechuudha. Mana murtiitti namoonni Waaqayyo kakatu, Rabbiin kakatu, waan itti amanan hin kakatu. Namoonni kan isaan irra caalan hin kakatu. Waaqayyo immoo kan isaan irra caaluun qabu waan ta'eef maqaadhuma isaatti kakate, ofiidhuma isaatti kakateedha. Barreessaan Qulqulluu gaafa dubbatu waa'ee jireenya nu laachuuf jedhee irgixanyaa akka nu ta'uuf jireenya bara baraa akka nu laatu akka dhuguma nu jaallate akka dhuguma dhumni keenya abdii qabu duunee akka dhuguma achumaan hin hafne deebi'ee dhugaa akka nu fudhatu jireenya bara baraa akka nu laatu Waaqayyo ilaalee waan ittiin kakate qabe nama isaarra caalu waan ta'eef ofiidhuma isaatti kakate Waaqayyo. Kakaa kana gaa piroosesii akkamii keessa darbee kan jedhu gaafa ilaallu waan tokko nutti agarsiisuu barbaada. Utuu aduun galliqaa jirtu irrinni ulfaataa Abrahaamin qabe. Jecha irriba ulfaataa kan eessatti argitanii beektu fakkeenyaaf maxaafuma seera uumaa kana keessaa irriba ulfaataa kan jedhu kan eessatti argitanii beektu fakkeenyaaf. Addaam irratti Addaam gaafa waan Addaam keessaa ba'uuf jettu Waaqayyo Addaamiin maal godhe irriba ulfaataa itti buuse Addaamitti. Achi booddee gaafa bira dammaqee wantu bira jira isheen kun lafee jedhamee kun keessa bahee jedhee irriba ulfaataa albaqaan jecha kana kan argatu. Irra deebi'ee dhufee jechi kun boqonnaa kun isaanitti hundi qaama waaqni. Maal jedha utuu aduun galliqaa jirtu irrinni ulfaataan Abrahaamin qabee jedha. Irriba ulfaataan kun irriba isa noormaalii akka hin taane beekamaa. Maaliif jechi ulfaataa jedhu kuni irriba isa commonly yeroo kam biraan irraa fufitee jiru. Irriba isa musaalii isaa yeroo turan nama dammaan fufitee jiru. Irribichi irriba kamii irriba ulfaataa. Irriba Waaqayyo namatti buusu. Irriba harki waaqummaa divine power keessa jiru. Irriba kun hiika mataa isaatii qaba waan ta'eef. Abrahaamin qabee jedheetu naasuun guddaan lafatti dukkaneessus isatti dhufe. Amma turre normaal ta'e maal ta'uu naas. Turre normaal ta'e maal ta'uu naas. Nama hunda dhabaa ciisaan kaaba qaban. Iddoo kanatti galuu danda'u kun irriba normaal kan ta'an miti. Irribichi irriba ulfaataadha. Naasuu guddaatu immoo isatti dhufe. Maal ta'u jedhama? Waaqayyo kakachuu jedhama. Waaqayyo kakachuu jedhama. Waa'ee maali? Waa'ee kakuu Abrahaamii wajjin kakachuu jedha Waaqayyo. Waaqayyo yommus Abrahaamiin iddoo kanatti lakkoofsa 13 irratti Waaqayyo dubbataa jira. Yeroo kana Abrahaam eessa jira? Irriba ulfaataa keessa jira. Abrahaam yeroo kana irriba ulfaataa keessa jira. Waaqayyo yommus Abrahaamiin sanyiin kee biyya kan isaanii ta'e keessatti galaa ta'uuf achitti garbummaatti hojjechuudhaaf waggaa 400 cunqurfamuuf akka jiran dhugaasaa beeki. Isa kana sinnootu. Waggaan 400 yeroo rakkinaa yeroo garbummaa sanyii keetiif biyya Gibxitti fuula kee dura jira. Isa kana dhugaasaa beeki. Lakkoofsa 14 irraa. Garuu ani saba isaan hojjetaniif sanatti adaba nan fida. Booddees qabeenya guddaa fudhatanii achii ba'u. Waa'ee ofii keef immoo ati dulloomtee bara quuftee nagaadhaan in boqotta in awwaalamtas. Yakki warra Amoorotaa ammayyuu safara isaa guutee waan hin raawwataminiif sanyii kee immoo dhaloota afuraffaatti deebi'anii dhufuuf jiru. Waggaa 100 booddee jiru. Aduun lixxee erga dukkanaa'e immoo kunoo qodaan ibiddaa aaru. Guci boba'aanis foon gargar hirame sana gidduu in darba. Isa jalqabaa Waaqayyo Abrahaamii wajjin gaafa kakuu galu maal godhe beektu? Dhiiga dhangalaase. Gara walitti ilaaluu dandeessu. Dhiiga dhangalaase. Lakkoofsa galataa argatu qaba. Waaqayyo immoo kanarratti goromsa waggaa 3, reettii dhaltuu waggaa 3, korbeessa horaa waggaa 3, gugee horaa
beekam baraasoo qeema qofnaa fidi jedhe Abrahaam isaan kan hundumaa gara Waaqayyootti fide iddoo lama lamatti kukkute walakkaa takaaniin wal ilaalchisee kaa'e gugeewwan garuu iddoo lama lamatti kukkunne yeroo allaattiin raqaa raqicha irratti bubbu'an immoo Abrahaam irraa yeroo ta'edha. Jalqaba yeroo kakuu gale Waaqayyo maal godhennaan dhiiga dhangalaasuudhaan jalqabe. Maaliif jennaan dhiiga malee araarri hin jiru, dhiiga malee kakuun hin jiru waan ta'eef dhiiga dhangalaasuudhaan jalqabe. Kanaaf kakuun Abrahaam kakuu dhiigaa ture jedhamee jalqaba. Kakuun Abrahaam kakuu dhiigaan dhaabbate ni jalqaba hin beekamu. Inni lammataan kutaa kanarraa barannu kakuun Waaqayyo Abrahaamii wajjin galee agriimentii miti. Ani kanan godha ati immoo kana godhii miti. Abrahaamitti irra ulfaataa buusuudhaan Waaqayyo qofaadhuma isaa kan inni gidduu darbee kana ba'eessa godha dhaggeeffadhaa. Kontiraatii miti kakuun Waaqayyo Abrahaamii wajjin gale. Kontiraata miti. Ati yoo kana goote ani immoo kanan godhaa miti. Abrahaamitti kan inni jennu godhu. Waaqayyo ofii isaatiin kakate. Waaqayyo maqaa isaatiin kakate. Keessa darbuun kuni ennaa soqonnaa 33 yaadatti yoo ta'e yeroo darbeessanii dubbisee ture. Maaliif foonni iddoo lamatti kukkutanii gidduu darbuun kan jedhu maal jechuudha? Aadaan ijoollee isaa bitee ture duruma ennaa soqonnaa 33 irratti sotaa biraa keessatti argatu. Yoon kakuu kana diigee Waaqayyo akka kanaa naa kukkutu jechuudha. Jedhan isinii deebi'a. Iddoo lamatti kukkutanii gidduu darbu jechuun yoon kakuu kana diige yoo waan nan godha jedhe kanan godhu ta'e Waaqayyo immoo anaan iddoo lamatti naa kukkutu jechuudha hiikisaa. Abrahaam kana gidduun darbe Waaqayyo naa kukkutu jedhe. Maaliif beektu boqonnaa 16 irratti ganaa Aggaar bira dhaqee kakuu Waaqayyo irraan ta'a waan ta'eef. Iddoo biraatti ganaa kan inni hojjetu beeka Waaqayyo waan ta'eef Abrahaam irraa baay'ee expect hin goone Waaqayyo. Abrahaam irraa perfekshinii hin eegne Waaqayyo. Naa kakadhu guyyaa tokko yoo dogoggore iddoo lamatti na kukkutee naa kakadhu hin jenne Waaqayyo. Ani sii kakadhaa ati rafeedha Waaqayyo. Ani sii kakadhaa ati riba ulfaataa rafeedha Waaqayyo. Ani sii kakadhaa ani gidduun sii darbaa ani dhiiga dhangala'e kanaan kakuu bara baraa siif mana keessanitti kufunan dhaabaa ati riba ulfaataa jechuun ati keessaan qabdu ati hin dandeessu ati hin beektu ati waan jetteef hin amanamtu ati waadaa jettee hin eegdu ati nama ani waaqa jechuudha ati dadhabaadha ani anatu jabaadha jechuusaati ati nama namtu ani kakuu kofna nama nama jechuusaati bakka si bu'een qooda lamaan keenya iyyuu kakuu kana gidduu darbaa jechuusaati. Kanaaf Abrahaam kabineetii gaafa laal boqonnaa 15 irraa waan gurguddaa lama godhachuu dandeenya. Inni tokkoffaan kakuu dhiigaati, inni lammaffaan Kiraayist sentardii kan ta'e, Gaad sentardii kan ta'e, Waaqayyo ofii isaa irratti hundaa'ee ofitti amanee kan inni dhaabe, narratti kan inni hundeessine, performaansii koorratti kan inni hundeessine, guyyaan dadhabu kan inni ittiin nan ganne, guyyaan ittiin cubboo jedhu oofee mana isaati kan inni ittiin nan baafne. Kakuu bara bara, kakuu dhaabbataa, kakuu Waaqayyo irratti hundaa'e, kakuu dadhabbii namaan hin diigamne, kakuu akka salphaatti guyyuma tokko naaramatti guure Waaqayyo galmee irratti hin naqne. Kakuu amansiisaa, kakuu Gaad sentardii ta'e, kakuu bara baraa, kakuu Waaqayyo biraa jalqabe, kakuu itti fufiinsa qabu, kakuu nama hin shakkisiifne, kakuu sakkii hojii ta'e, kakuu akkasiiti. Kanaafidha kan fayyina keenya irratti baay'ee fixannaa kan qaban. Namni kan amma hubatutti fixannaa ta'uu hin danda'u. Waldaa keessa taa'ee mucummaan itti dhaga'amuu hin danda'u namni kan amma hubatutti. Tajaajilaa ani mucaa kan jedhu biira akkasitti dhaga'amuu hin danda'u. Akka hojjetaatti jira, akka garbaatti jira. Baay'ee nama kooti jedhee Waaqayyo guyyuma tokko dheekkamee akka inni gabbaasutti jira. Ani yoon dogoggore iyyuu mucaa, ani yoon balleesse iyyuu mucaa, ani yoon kufe iyyuu mucaa ka'uu nan danda'a, haara'uu nan danda'a, jabaachuu nan danda'a. Maaliif jennaan kakuun naaf galame, kakuu dhiigaati, kakuun naaf galame, kakuu Waaqayyo irratti hundaa'edha. Abrahaam kabineetii yookaan kakuu Abrahaam irraa inni guddaan isa kana. Kun boqonnaa 13. Boqonnaa 17 achi isin keessa. Era Roka. Deka apa sih namanya apa? Namanya dulu. Amin.
sagalee koo dhumeen dubbachaa dha waan ta'eef tajaajilaa kana ta'uu nama rakkisaadha. Kun hin barre afaan waan ta'eef maayikii maan jalqabne yoo sarbii ta'e maayikii kun barbaachuu qaba jedha. Okay, boqonnaa 15 isinitti agarsiiseera. Uumama boqonnaa 15 jechuudha. Boqonnaa 17 maaltu agarsiisa? Amma Roomaan boqonnaa 4 gara 3 keessaa dabalee waan dhaqee jechuudha. Roomaan boqonnaa 4 maal asii yaadachiisuudhaaf fayyuma naqe duuta boqonnaa 4 Roomaatu boqonnaa 15 torba dubbisaa nu jechaa jira. Maal jedhe? Attamitti lakkaa'ameef erganii dhagna qabate moo utuu ni dhagna qabatin? Erganii dhagna qabate jechuun boqonnaa 4 torbaa jechuudha. Utuu dhagna qabate jechuun boqonnaa 15 kakuu galameedha jechuudha. Boqonnaa 15 kakuu kudha dabalamee booddee boqonnaa 17 irratti immoo kakuu tun taane milikkita kakuu argina jechuudha. Kakuun sun already galameera. Kan isin dhibu boqonnaa 15 irratti kakuun galamee fi boqonnaa 16 irratti immoo yoo garaagara. Boqonnaa 16 irratti maal godhe? Aggaariin bira ga'e. Waaqayyoon eeguu dadhabeetu boqonnaa 15 irratti Waaqayyoon dhalansii kennaa akka hojiinsi baay'isa jabaadhuun sodaatiin ani gaachana kee hin amane boqonnaa 15 boqonnaa ol ka'iinsa guddaadha. Boqonnaa 16 irratti immoo performaansii namaa argitu. Namni hammam deemu amanamummaan namaa hammam deemu kakuun namni Waaqayyoof galu hammam deemu boqonnaa tokko illee deemuu hin dandeenye. Boqonnaa 16 illee obsee 17 irratti hin kufne 15 irratti Waaqayyo wajjin dubbataa oole hirriba cimaa rafe boqonnaa lakkoofsa jalqabaatti mul'ata argee gara dhumaarratti immoo Waaqayyo hirriba ol baafatti buusee kakuu guddaa isaa galee baay'ee jabaatee jira, baay'ee ol ka'ee jira. Boqonnaa itti garuu baay'ee dadhabuu isaati. Kanarraa maal barannaa? Waaqayyo kan inni kakuu keenya isaa wajjin qabnu nurratti nu hundeessineef Christ centeredii kan inni godhee fi akka nu nama dhumaatti jabaachuu hin dandeenye waan beekuuf. Akka nun ganama jabaannee galgala laafuu waan beekuuf. Akka nun ganama mannee misaa irratti immoo gannu waan beekuufitu Waaqayyo ofii isaa irratti hundeesse kophaa isaa gidduu darbe. Maal taatanii yaadduutu Abrahaam gidduu darbee ta'e boqonnaa 16 irratti Abrahaamiin du'ata. Abrahaam silaan du'ata. Maaliif akka kanaanaaf hukutu jedhee qalma sana gidduu darbeera boqonnaa 16 irratti waan ta'eef 16 irratti yeroo inni Aggaaritti ol galuu yaadu yeroo inni raayini Waaqayyoo irraa akkas kaatu boqonnaa 16 irratti sajjeeta Waaqayyo sila. Akka Abrahaam boqonnaa 16 irratti hin duune kan godhe maal jennaan Waaqayyo qaticha ofii isaa duwwaa irratti hundeessuu isaati. Waaqayyo qaticha ofii isaa santardii gochuu isaati. Boqonnaa 16 irratti hin dadhabe. Boqonnaa 17 irratti gaafa immoo dhufee Waaqayyo ammas milikkita kakuudhaan milikkita kakuudhaan immoo maaliin laata? Dhagna qabaadhaan laata. Oodduun illee hiika qabdi. Baay'ee keenya keessatti meeraadhaa. Milikkita kakuu jedhee oodduu godheetu dhagna qabaan kennuusaa. Ammatu oodduun kun hin jiru ta'eefi milikkiti kakuu sun dhagna qabaadhaa utuu hin taane kakittumti dhagna qabaadhaa ta'a. Milikkita kakuu dhagna qabaan kennuusaa kan jedhu argina. Boqonnaa 17 irratti egaa Waaqayyo gaafa milikkita kana kennu waa'ee milikkitaa eegata isinitti meera yookaan eegata dhuunfaan seeshinii darbu irratti isinitti meera. Fakkeenyaaf gaafa buraayyuu dhuftan saansusiidha Finfinneedha gaafa dhuftanii welcome to buraayyuu kan jedhu taappellaa guddaa argitu saansusii irratti. Saayinii jechuun isa milikkita jechuun isa. Saayiniin suni buraayyuu miti ofiisaati. Saayiniin sun maal agarsiisa? Buraayyuu agarsiisa. Gaafa makiinaa ooftan yookaan makiinaa keessa isa ilaaltan akkas jallataa qastiin jira. Saayiniin isa milikkita. Wantichi ofiisaati isa dhugaa miti jechuudha. Wantichi maal agarsiisa malee? Isa dhugaa agarsiisa malee. Dhagna qabaan egaa dhagna qabaa gaafa jennu maal seera raawwachuun performaansiin kakuu moofaa keessatti barreeffamu hundumti isaa isatu jireenya tun taane maal agarsiisa? Kakicha agarsiisa. Kakuun sun garuu kakuu dhiigaati. Kakuun sun garuu kakuu Waaqayyo irratti hundaa'edha. Saayinii milikkita kakuu dhagna qabaadhaan milikkita kakuu kenna.
dhagna qabaan boordii guddaa, dhagna qabaan taappellaa guddaa maal agarsiisa? Kakuu agarsiisa. Kakuun sun immoo isa boqonnaa 15 agarsiisa. Roomaa wajjin xuruutti walitti isinii fiduu waan hin qabuu fi lakkoobsa naannoo lakkoobsa 11 irraa maal jedha? Lakkoobsa 11 irraa akkas jedha. Abrahaam utuu dhagna hin qabatin qajeelummaa amantiidhaan argatee isa argate kana immoo cimsuudhaaf dhagna qabaa akka milikkitaatti fudhatee jedha. Kanaaf boqonnaan 15 boqonnaa 17 in dursaa. Kakuun Waaqayyoo dhagna qabaa in dursa isa boqonnaa 17 irratti dhufe. Isa sana in dursaa. Kanaaf saayin inni jennu kuni milikkitadha. Milikkita kakuun nuuf kennamuuti. Dhagna qabaan saayiniidha. Saayinii maali? Saayinii maatii Waaqayyoo ta'uu keenya. Boqonnaa 17 irratti gaafa laaltan siif ijoolleen kee hundumtuu bidiruu koo keessa jiraachuu keessan ijoollee Israa'eliin taatanii waamamuu keessan kan inni ittiin beekamu saayinii isaa maal godhadhaa? Dhagna qabi. Ofii keessa ijoollee keessa nama mana keetti guddatus dhagna qabi. Kun immoo maal mul'isa innaan? Maatii kootti kan dabalamanidha. Identified ta'aniiru. Identificationidha. Natti dabalamuudha. Faamilii Waaqayyoo ta'uudha. Kana kan mul'isu saayiniidha. Awwaatwaabilii kan mul'atu. Fiizikaalii kan mul'atu. Ija kanaan kan mul'atu. Namni kamiyyuu laalee kan ittiin adda siin baafatu. Milikkita isin ittiin identified taatanidha. Kan jedhu boqonnaa 17 gara gajjallaa irraa arganna. Hunda isaa yoon dubbise yeroon qabu waan ta'eefan sana dhiise. Keessumatti seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoobsa 48 irraa kana kan nu cimsu waan baay'ee arganna. Ba'uu boqonnaa 12 lakkoobsa 48 akkas jedha. Galaana isin bira jiraatu Faasikaa Waaqayyoo godhachuu barbaade dhiira kan ta'e hundinuu dhagna haa qabamu. Maal godhachuu barbaade? Faasikaa Waaqayyoo godhachuu barbaade. Kana jechuun maal jechuudha? Biyya Gibxii ba'uu yoo barbaade, sini wajjin identified ta'uu yoo barbaade, sini wajjin maatii ta'uu sinitti dabalamuu yoo barbaade, inni jalqabaa ulaagaan dhagna qabaadha. Yoosefin immoo yaadattu gaafa biyya Gibxitti gurgurame obbolaan isaa dhaqanii gaafa isa ilaalan ofii isaatti agarsiisee kana jechuun dhagna qabachuu isaa uffata ofirraa baaseetu itti agarsiise. Ani Israa'el wajjin identified ta'eera. Ani Israa'elaawwiidha. Ani qomoo Waaqayyooti, saba Waaqayyooti jechuusaati gabaabumatti. Kanaaf dhagna qabaan kan ittiin fayyan miti. Seera raawwachuun kan ittiin fayyan miti. Namni seera raawwatee fayyee hin jiru. Abrahaam boqonnaa 15 irratti Waaqayyo wajjin kakuu bara baraatti gale. Eddasii booddee immoo kakuu sana cimsuudhaaf dhagna qabate malee dhagna qabaan jireenya laataa miti. Seera raawwachuun jireenya laataa miti. Seera raawwachuun fayyina booddee dhufa. Seera raawwachuun kakuun bara baraa namaa galame isa binyeeffachuu booddee kan dhufuudha. Jedhee Roomaan boqonnaan 4 amma lakkoobsa 12tti yoo laaltan waa'ee kanaa dubbata. Kana beessa godhee yeroo fudhadhee dubbadheera waan ta'eef isinii galeera dheeman yaada. Lakkoobsa 13 irra gaafa geessanii kakuun Waaqayyoo, kakuu neeshinii, kakuu addunyaa, kakuu sabootaa ta'uusaa argitu. Lakkoobsa 13 irraa maal jedha? Abdiin Abrahaamiif yookiin sanyii isaaniif kenname biyya lafaa akka dhaaluuf. Kunis biyya lafaa kan jedhu kun nations, saboota garaa garaa. Faranjiin utuu nafin, Afrikaan utuu nafin, Middle Eastiin utuu nafin, saboota biyya lafaa hundumaa, saba biyya lafaa hundumaa akka dhaaluuf. Abrahaamic covenantiin all inclusive covenantidha. Kakuu hundumaa of keessatti hammateedha. Kunis Abrahaam seera waan eegeef utuu hin ta'in amantiidhaan qajeelummaa waan argateef isaaf kenname. Abrahaam amantiidhaan qajeelummaa waan argateef eebbi Abrahaam argate
saba biyya lafaa hundumaa akka nu argamu neeshinii hundumaa laala ture Waaqayyo Abrahaamiin keessatti Oromoo laala Abrahaamiin keessatti Tigree laala Amaara laala Agaawuu laala saba biyya lafaa hundumaa laala Chaayinaa laala Araba laala saba biyya lafaa hundumaa ilaala Waaqayyo malee Waaqayyo booksii Abrahaamitti kan gale hin turre Waaqayyo booksii ijoollee Israa'el duwwaatti kan gale hin turre akka namoonni biraan jedhan miti Waaqayyo Waaqa Israa'eliin duwwaa hin turre Waaqayyo garuu Abrahaam keessaan neeshinii hundumaa saba hundumaa kan ilaalu abbaa saba hundumaa fayyisaa saba hundumaa jaallataa saba hundumaa biyya lafaa hundumaa neeshinii hundumaa kan ammatu inclusive covenant kakuu ammataa ture kan jedhu argina lakkoofsa 14 irraa namoonni seericha eeguudhaan dhaala sana argatu yoo ta'e amantiin namaa akkasumaan abdiin Waaqayyoos gatii malee in hafa. Kana jechuun maal jechuudha? Abdiin Waaqayyoo gale abdii maaliiti? Abdii saba biyya lafaa hundumaa fayyisuuti. Waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa amma kennuufit saba hundumaa nama hundumaa jaallate adii jaallate gurraacha jaallate hunduma jaallate kun abdii Waaqayyooti. Gooftaan deebi'ee dhufee saba biyya lafaa hundumaa argachuu barbaada. Abdii deebi'ee dhufuu gooftaa nu jalaa zeeroo godha yoo Israa'el duwwaa fayya jenne yookaan yoo seera eegnee jireenya arganna jenne kakuun sun abdiin sun Israa'el duwwaadhaaf kenname Oromoof hin kennamne siluma isaayyuu. Kanaaf abdiin Waaqayyoo gatii malee hafa fayyinni dhala namaas akkasumaan amantiin namaas akkasumaan hafa silaa. Kanaaf fayyinni namaa seera eeguura dhaabbachuu hin danda'u loojikiin isaan deemsisu. Isa jedhuun itti fufee konfiinsi godha lakkoofsa 15 irraa seerri dheekkamsa Waaqayyoo fida. Seerri maal fida? Seerri dheekkamsa Waaqayyoo fida. Garuu utuu seerri hin jiru ta'ee seerra darbuunis hin jiru ture. Waa'ee irra daddarbaa jettu kanan waasilii kaasuu barbaada. Cubbuuf irra daddarbaan garaa gara Macaafa Qulqulluu gaafa qayyaban keessumatti Roomee gaafa laallu irra daddarbaa fi cubbuu mattalaalafinnaa ta'ati transgression in the sin garaagarummaa guddaa qaba. Irra daddarbaan waan biraa cubbuun waan biraa. Irra daddarbaan kuni baay'inaan original sin wajjin hidhata qaba. Keessumatti boqonnaa 5 gara lakkoofsa 14-17 gaafa ilaaltan warruma irra daddarbaa kan Addaamiin hin hojjenne irratti iyyuu lakkaa'ame kan jedhu argitu. Kan Addaam irra daddarbaa jedhama. Irra daddarbaa jedhama. Original sinii mul'isa baay'inaan transgression mattalaalaaf inni jennu kun jechuudha. Irra daddarbuuni cubbuu mata jabinaati. Irra daddarbaan cubbuu beekumsaan godhamu. Irra daddarbaan macaafarraa irra daddarbaa jedheera taanaan cubbuu dogoggoraan ta'ee miti jechuudha. Hon jedhamee itti qophaa'amee itti yaadamee mata jabinaan irra deddeebiidhaan Waaqayyo irratti ka'uudhaan cubbuun godhamu terminoloojii kana qaba. Baay'inni kakuu haaraa xurutti gaafa laaltan irra daddarbaa fakkeenyaaf Daawit iyyuu ani irra daddarbaa koo beekaa kana jechuun maal jechuudha? Utumaan beekuun irra darbaa jechuudha. Utumaan beekuun irra darbaa jechuudha. Irra daddarbaa cubbuun ni jedhu garaagarummaan isaa kana. Na lakkoofsa boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irraa maal jedhaa? Seerri dheekkamsa Waaqayyoo fidaa jedheetu garuu utuu seerri hin jiru ta'ee irra daddarbaan isin jiru ture jedha. Akkas jechuun maal jechuudha? Waan seerri jiruufitu cubbuun gara irra daddarbaatti guddatee jechuudha. Waan jedhu kun isinii galatee hin beeku. Cubbuun irra daddarbaa kan inni ta'u yeroo seerri jiraatu hin godhin kan jedhu utuu jiru utuu kana beeknu utuu kana irraa qabnu gaafa cubbuu wajjin cubbuu ta'uu dhiisee maal ta'a? Irra daddarbaa ta'a. Sanyii kan Addaamiin irra daddarbaan Waaqayyo irratti ammasu irra daddarbuun utuu seera Waaqayyoo qabanii maal la godhu? Maaltu ta'a jedhanii beekaa consciously irra deddeebiidhaan hon jedhamee cubbuu hojjetamudha. Kanaaf seerri hin jiru utuu ta'e irra daddarbaan hin jiru jechuun irra daddarbaan cubbuurraa kan inni guddachuu danda'eef seerri Waaqayyoo waan kennameefidha. Gaafa irra daddarbaan dhufu immoo yeroo hundumaa abaarsa dhufu, du'a dhufu, firdiin dhufu,
Kanaafidha seerri dheekkamsa waaqayyoo fida kan inni jedhuuf seera qaxxitaa fidatu hin taane seerri jiraannaan seera irratti ka'uun gaafa dhufu irra daddarbaan dhufa. Irra daddarbaan immoo yeroo hundumaa dheekkamsa waaqayyoo fida, firdii waaqayyoo fida, adaba waaqayyoo fida. Utuu dhaga'anii akka san dhageenye ta'u, utuu baratanii akka san baranne ta'u, utuu sagalee waaqayyoo barsiifamuu lallabamuu akka nama quba hin qabne ta'utu dheekkamsa waaqayyoo fida. Transgression inni jennu irra daddarbaa mattalaala inni jennu isa kanadha. Beekaa mangoodha jechuudha. Ani irra daddarbaa koo beekachuun akka hin jaallanne beeka sagalee keessa qaba baradheerasi mataa jabaadhee mana hojjedhe jechuudha Daawit. Anoo irra daddarbaa koo beeka cubbuun koos yeroo hundumaa fuula koo dura jira kan inni jedhuuf. Amma lakkoofsa 15tti ilaalla. Yoo Waaqayyo nu gargaare torbanarraa lakkoofsa 16 jalqabnee amma lakkoofsa 25tti the whole chapter xumurree gara boqonnaa 5ffaatti dabarra. Gooftaan hunduma keessan haa eebbisu. Ameen jedha. Yaa baay'een keessan boodara dhufta waan ta'eef isinii hin galu nan beeka. Waan jalqabarratti jenne tun dhageenyi macarashaarraa isinii galuu hin danda'u. Isinii galuu hin danda'u. Barumsa waan ta'eef. Nama tokko itti baay'eedha ta'e nama booda waraannee fi hin hojjetaaf rakkina hin qabu. Kun immoo itti baatiin macaafa waan ta'eef jalqabaa dhaggeeffatanii gaaffii nama keessatti uumame deebii argachaa nama haballachaa nama ifaa deemama silaatiif waan jennu hin qabnu. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Nu haa gargaaru waan. Kadhata Phaawulos kadhate tokkoon kadhadhaani waldaa amma jirru ofii koo dabalatee. Phaawulos waggaa 3 mana barumsaa Xiraanoositti magaalaa Efesoonitti halkan barsiisaa mana irra deemee barsiisaa Efesoon boqonnaa 20 argisaa imimmaaniin gorsaa gaafa isaan hooma lawxii gaafa dhabanii boqonnaa tokkorra ga'ee ani amma nan jilbeenfadhaa Waaqayyoo nan kadhadhaa Waaqayyoo hafuura isa beekuuf hafuura ogummaa spirit of wisdom and the spirit of revelation akka inni isinii kennuuf wanti tokko gochuu hin danda'u. Waggaa 3 isin barsiiseera isiniin kadhadhaa jedhee Waaqayyoon kadhanna malee waan goonu hin qabnu. Namni kun hundumtuu rakkatee booda fadhee waan ani yaanneef kana xurutti yoon isinitti minaa wayya yoon isinitti minaa wayyaa kun isinitti hima. Barumsa akka isin hirmaattaniif miti. Barumsa akka isin hirmaattaniif miti. Ani ijoolleedha ganaan barsiisa namni hundumtuutti ganaan barsiisa. Alattuu keessattuu dhuma ni jedha. Shakalaaf miti waan argadhaafis miti. Sababuma kana baay'atu sabi keenya kun dhuguma mucaa hoosisaa hundi kana dhuguma hojii qabaa hundi kana dhuguma sadiitti dhufuu hin danda'u hammi kanaa gaafa jennu ani nan gaddaa. Sama dhugaa. Kana isinitti immoo kanas jira waan ta'eef kana isinitti hima. Sin daffaruu koo hin ta'in, sin daffaruu koo hin ta'in, sin gorfachuu koo ta'u, sin dheekkamuu koo ta'u, sinitti himuu koo ta'u, sin barsiisuu koo ta'u, yaada isinii kennuu koo ta'u. Yaada obboleessa keessan isa macarrashaa godhaa dhaggeeffadhaa. Yaada mucaa Yesuus hin booda isa reefuu deemsa jalqabu godhaa fudhadhaa waan nama isinitti dubbatu. Waxxaatii namuma kana dhumarra yaa'ee dhufu kun dhuguma hojiif rakkatee baay'ee rakkatee dhufu dhuguma ka'uu dadhabee lukkubaa waan ulfaataa qaba abbootiin dhufan kun haadhotiin macarrashaa dhufan kun dhuguma rakkina qabna hundi keenya. Moo sagalee Waaqayyootu nu hin galle inni jedhu ani gaaffii hin qabu. Ani shakkii hin qabu. Waaqayyo ija keenya nuuf haa banu. Ameen jedhaa waldaa. Waaqayyo ija keenya nuuf haa banu. Waaqayyo bara dhumaa kana keessa nu haa dammaqsu. Waaqayyo bara dhumaa kana keessa ofii isaa nutti mul'isu. Waaqayyo bara dhumaa kana keessa jaalala sagalee isaa nutti agarsiisu. Kadhannoo Waaqayyoon gadi qalama.